بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمر الدنيا والدين وبعد أحبتي في الله hordoftoota fi jaalatamtoota obboleeyyan imaanaa warroottan chaanaala kanaaf miseensotaa marti keessanuu baga rabbiin arraan isin geessiniin jecha inshaallah arraas hadiyyaa xiqqoo takka qabannee isiniif dhihaannee jirra. Isiin maali jennaan waa'ee kijibaati. Kijibni bu'aan isaa maali? Waanju nammaama hammeenya gartee kijibni qabu hammeenya hamtuu yoo kijibaan nama jidduu deemuun qabdu inshaallah bu'aa isaa gabaabsinee inshaallah siiraa xiqqoo takka seenaa takka qabannee tawaa irraa barattan jennee abdannuun dhihaannee jirra. Inshaallah nu wajjin turtii gaarii. Akkuma beekamu ulamaan islaamaa maal jaan kijibni kuni waan gartee siirii yeroo gabaabaa keessatti hin hojjennee hojjetaa jaan. Fakkeenyaaf siiriin yeroo dheeraa turtee waa hojjetti jaanii inni immoo waan siiriin yeroo dheeratti hojjettu yeroo gabaabaa keessatti hojjechuu danda'e jaan. Siiraa takkaa jira, siiraa gabaabduu seenaa ajaa'ibaa takka. Gurbaa tokko gaaf tokko jaartiidha qabaa gabra bitachuu barbaadee gaafa durattiiti gaafa gabra magaalaa bitatanii magaalaa gabra bitachuu dhaqe kana gizeenii fi gabra bitachuu magaalaa dhaqu mooraa gabraa gizee seenee gammicaa tokko harkatee jaamicaa bareedaa ajaa'ibaa nama nagayaa harkatee eebii takkallee hin qabne eebii takka maleedha jaan duba. Eebii takkittiin inni qabu farada qaba jaan nama jidduumtuu oomishuu danda'e jaan duba kijibaan. Kana takkittuma tana qabaa takkittii tanaan jee dhiisu jee bitatee gale gizee mana galugaa jaartiin saatiis gurbaan kun akkuma reefu jenne jaartii qaba. Mucaan kun eega isa bira hedduu ture booda gaaf tokko mooticha isaa kana dhufee goofticha isaa kana maal jeen jaan na dhugoomsi yaa gooftaa koo jeen jaartiin tee sin jaalattu lakki jaartii dhufe maal jeen yaa gooftittiiti jeen jaarsi kee sin jaalatu tabiraa fuudhuu deema ati qalbii isaa keessaa baatee jirta jeen duba sirra fuudhuu deemaa jeen. Kana jaartiin akka malee rifattee yeroonii fi isiin rifattu maal jeen yaa gooftittiiti jee furmaanni ati qabdu tokko bichaa jira waan kana jalaa bahuudhaaf jeen. Maali furmaanni tokkichaan san jennaan ablee waan rifeensaan firraa haadan fudhadhu ablee fudhadhuu dhaqiiti yeroo inni rafe halkan rifeensa areeda gama jalaa kana irraa murii fidii jeen wayisiitti goona akkasitti akka inni sirratti hin fuune jechuudha. Rifeensa bobaasaa jala areeda isaa gama gartee egaa mormaa kana jalaa kana gizee irraa murtee fidde furmaanni tokkichaa sanbichaa jira akka inni sirratti hin fuune akkasi jaalatu akkasi gubbaan ijaan gaarsine goonaa jeen jaan duba akkasitti gartee egaa gooftittiin isaa isa dhugoomsite waan kana hojjechuu irra murattee jechuudha. Akkasi gooftittiin isaa waan kana hojjechuu irra murattee booda halkan waan kana dalaguu deemti jechuu isiin. Amma inni isiidhaan hangana jee fiigaa dhufee goofticha isaa bira dhufee jaarsa jechuudha. Yaa gooftaa kiyya na dhaga'e na dhugoomsii jeen jaartiin tee jaalallee biraa qabdi sadiiqa biraa qabdi sin jaalattu sifirraa ajjeefteeti isaa wajjin nama biraati wajjin jiruu bareedduu jiraachuu deemtii jeen dhufe. Yoo waan kana na dhugoomsuu feete kunoo galgala yeroo kana si dhufuu deemti ablee qabatteeti eeggadhuu sifirraa si ajjeesuu deemti yoon dhugaa dubbachuu kiyyaa fi kijiba kiyya adda baafachuudhaaf kunoo eegi ilaalii jeen jechuudha. Kanagaa akkuma duraa waliin jaan gooftittiin isaa ablee qabattee halkan dhufte bakka inni rafutti kunis gaafirraa eegu jira yoo isin ableen dhufte namaan ajjeese jee jechuudha. Kana gartee ablee rifeensa bobaa areeda gama jalaa kanaan irraa muru deemtu qabattee gizee dhuftu laalee ol ka'ee ajjeese jaan duba gabrichi dhugaa baana jee jechuudha. Akkasitti qabeen ijjeesee warri intalaa itti dhufanii warri soddaadhaa isaas ni ijjeesanii jaan akkasitti faayidaan kijibaa akkana ta'e. Namni hamtuudhaan nama jidduu deemu yeroo hundaa'u inni akka itti nama waliin buusu hin dhabuu jechuudha. Kijibni akkana bu'aan isaadha. Kanaafuu nabiin alayhi salaatu wassalaam abaaran jechuun nama gartee kijibaan nama jidduu deemu. Dilii gurguddoodha kijibaan nama jidduu deemuun. Kijibni gara hamtuun nama geessa akkuma jaan hamtuun gama ibiddaan nama geessiti inshaallah kijibarraa haa fagaannu. Hadiisa biraa keessan nabiin muslimni zinaallee numa godhaa takka imaanni gizeenii fi harkaa lallaafate nillee numa hataa jaan gizee imaanni harkaa lallaafate ammoo hin kijibuu jaan muuminni. Akkasii kijibarraa rabbi nu haa eeguu nama dhugaa dubbatu rabbi nu haa godhu jireenya keessatti inshaallah waan hamtu rabbi sirraa qabu
atilleen kijibaan nama jidduu deemu namnilleen kijibaa fi siif nama kijibaa walitti diruu rabbi sirraa haa qabu inshaallah irraa hadiyyaa xiqqoo tana qabannee isinii dhiyaannee jirra asumarra dhaabbata sagantaan teenya nashiidaa tanaa wajjin turtii gaarii. إذا كبيره يا أشرف الورى أنت قاتل سجالا خلقه مرا صلى الله عليه ألف مرة يرقى ربي مرت كيسي تديرا إذا كبيره يا أشرف الورى أنت قاتل سجالا خلقه مرا صلى الله عليه ألف مرة يرقى ربي مرت كيسي تديرا إن شاء الله أسر قبابنا نجي النطرة sagantaan tuyyoo sitti tolte saahiban keetiif sheer godhii biraan gahi inshaallah jajjabaadha.